فيديو تنا راك قارتي كفايدة مثلا أبدين كبا فيديو تنا قرو نما هدو بيرا جيس ولا كبدن جيتنا منا نما فايد جتة يو أمنتي شير قولي أكسمتي وان فيديو تنا رابرتي مو كومنتي جنا مو خايا جنما إجانين سلاتين بودن وخان إجان دعاء قولدين بودن وخان إجان ربي خيا وجين هاسين بودن تسقباي أكنا قولي أكس قولي جتة هل كان يادة بولتة وجنما جنامي خان كميزة ربلي تهي يرو تكتك هور خيني مودي نتيجة بتاع ما تنتي مالي في وانين اتدي موسانين على توان براندقو الشما حركة فوني دا وتوتا خيني بكجير تمرتو نجيا في فيا قدينا في ملكاينا سني فوا كميتنا جرتن سو رانتنا ستيفيني رفنيجا سجنتا براتين سجنتان الرات كشوجا أكمل سنين جيام بتكشوا ولفاتو تجرتي guyaan khankee maal fakkaata jechuun akkamiin guyyaa xiyyan jifadhee oola warroonni jettanii fi akkasumatti gaa of course anis akka nama tokkotti akkanan guddadu citiin guddina xiyyaa kan duraa guyyaa xiyya injifadhee ooluudhaan guyyaa khankee akkamiin injifattee oolta guyyaa khankee injifattee ooluudhaaf wannoonni si gargaaran maal fa'a kan joo bal'inaa waliin ilaala turtii gaarii viidiyoo kana jalqabarra hanga maayitti yoo laalin garuu homaa siin fayyadu maali fi bu'aa guutuu harka jira viidiyoo hanga maayitti ilaaluu qabda waan ta'eef iccitiin guyyaa kankee akka gaariitti fayyadamuudhaan maalirraa jalqaba kan dura dursoo ati guyyaa kankee maaliin jalqabuu qabdani beektaa ifitti amanamummaan kankee guyyuu dabalaa dhufaa jira maali fi irra hedduun keenya baay'ee irra hedduun ilma namaa keessattuu nuti akka saba tokkotti akka oromootti ifitti amanamummaa keenya guyyaarraa guyyaan dabalachaa dhufuudha qabda guyyaarraa guyyaadhaan dabalachaa dhuftee jirta maaliifis wantoonni akka ati ifitti amanamummaa kankee gabbuusu godhan hedduutu jira kumaatama so ati guyyatti wantoota ifitti amanamummaa kankee dabalu godhuudha qabda jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf yooni fi ganama yeroodhaan hirribaa ka'ee ganama eganin salaateen boodan yookaan egan du'aa godhadheen boodan yookaan egan rabbii xiyyaa wajjin haasa'een boodan tasgabbaa'ee akkana godhee akkas godhee jettee halkan yaaddee bultee ganamni kan kee miserabilii tahee guyyaa guutuu ifitti amanamummaa kan kee xiqqaachaa dhufa maaliif an faayidaan qabu namisa ani waan hin je'u nama guutuu danda'u miti jetteetitti ifii wajjin yeroo hedduu maal godhaa deemtaa haasawita jechuudha haasawini sun maal godha ifitti amanamummaa kan kee guyyaarraa guyyatti gabbuusa jechuudha so guyyatti ati waan jette at least namni kun jijjiirama guyyaa tokkotti fiduu hin danda'u suutan jechuun steppiidhaan ifitti jijjiiramni kan kee dhufa jijjiirama dhufu san kan fiduu dandeessu dura dursoo ifitti amanamummaa kan keetii irratti guyyuu dalaguudha qabda guyyatti ani ifitti amanamummaa kiyya dabaluudhaaf maaliin godhuu qaba yoon fi ballama qabaatti by hook or by crook ballama san guutuudhaaf dalaguudha qabda yoo san guyyatti wanni ati gootu ifitti amanamummaa kan kee takkaawusiif jaartii takkaawus si jala ajjeesti definitely akka si jala ajjeestu godhuun qabdu ifitti amanamummaa kan kee haalan irratti dalaguu qabda maaliif namuu ifitti amanamummaadhaan wajjin hin dhalanne namu akkuma garaa haadha isaatii baheen ifitti amanaa tahee yookaan barsiisaa ajaa'ibaa tahee yookaan nama guddaa sadarkaa guddaarra jiru tahee hin uumamne so ifitti amanamummaa kan kee guyyatti waan ifitti amanamummaa kan keetiif dabalata tahu godhuu kan kee godhuudha qabda irra hedduun keenya ifitti amanamummaan keenya waan buuteef biizinasni keenya ni bu'a dalagaan teenya ni buuti nama wajjin guhaasuun waan ifitti amanamummaan teenya bu'aa taateef influensii godhuu hin dandeenyu jechuudha so pointiin duraa ifitti amanamummaa kan kee guyyatti dabaluudha qabdaa jechuudha warroonni guddatan warroonni sadarkaa gurguddoo irratti jiruun isaanii tuni finally architecturein isaanii bareechanii warri dalagan isaanumaatu jiruun isaanii san architecture bareedaa ta'eef so atis jiruu tan jeetiif architecturein ifitti amanamummaa kan kee waan qabduu fi waan beeytuu fi bakka irraa dhuftee fi maallaqa keessa kan keessa jiru wajjin tasuma walitti hin qabini waan jette san ballama jette san guutuudhaaf ammoo aarsaa kafali waan nin godha jette san fakkeenyaaf ganamaan hin ka'ee kana godha jettee barreeffatte taanan ka'ii waan san godhuudhaaf aarsaa kafali gaafa san maaltu sitti dhagameef jaalachuu jalqabda ifitti amanamummaan kan kee ni dabalaa jechuudha gusan poointiin lammaffaadhaa warroonni guyyaa isaanii injifatanii oolan maal godhanii kanaan jettan taate warroota strong desire qaban yookaan warroota waan fedhan irratti
jechuun fedhii guddaa qaban waan barbaadan san waan injifachuu fedhan saniif galgalaa ganama aarsaa kafalaa jiran galgalaa ganama irratti dalagan galgalaa ganama hin ciisan waan san yaadan waan san nyaatan waan san dhugan waan san hafuura baafatan. Why? They have a strong desire. Waan san injifachuudhaaf waan barbaadan san bira gahuudhaaf gamanaan gamasiin garanaan yoo asiin karaan cufaa taate karasiin. So always arkitanii yoo beeytan I don't know yoo arkullee baatan deemaa laala. Mee yeroo qonnaan bulaan manatti ni gala hin galu. Yeroo siizina qonnaa san akka jirutti waan qabu waan isa barbaachisaa hundaa fudhateetti ooyiruusatti gala. Nyaannichi xidhaqaaf even manatti hin galu jechuudha. Maaliif siizina san wanni inni barbaadu oomisha bareedaa san argachuudhaaf maal godhuudha qaba diizaayiniin isaa strongii ta'uudha qaba jechuudha. Fedhinnaa isaatiitu oomisha isaa san bareecha ooyiruu isaa san quba qabaachuutu oomisha isaa at the end of the year oomisha bareedaa akka inni oomishatu isa godha jechuudha. So yooni fi qonnaan bulaan keenya barsiisaa keenya kan ta'u taate ati waan dalagduu irratti waan barachuu feetu irratti waan godhuu feetu irratti bikka gahuu barbaaddu irratti diizaayiniin kan kee jabaa ta'uudha qaba. Fedhinnaan kan kee jabaa ta'uudha qaba. Jechuun waan ati hin fedhe akka namni sii fedhu hin hawwiin waan atuu hin fedhin waan atuu irratti hin xiyyeeffatin waan atuu dalaguudhaaf aarsaa si barbaachisu irratti hin kafalin namni biraa akkamitti siif beeka namni biraa akkamitti siif jaalata. So namni waan hin dalagu hin fedhu jettaa miti duraati ni feeta waan ati dalaydu. So diizaayinii kan kee fedhinnaan tante waan honestly ani jiruuti keessatti yeroo takka warri keenya muudii natti qabata maatiin tiyya maaliif waan itti deemu saniin alatti waan biraan dhagahu waa'ee saniitiin haasayaa waa'uma saniitiin namaa wajjinis haasayaa even mobaayila kiyyarratti screen saverii waan hin barbaadu sani computer kiyya yoo bantan screen saverii kiyya waan hin barbaadu sani namoota arkee wajji waliin nan haasa waa'ee projektii saniiti maaliif diizaayinii kiyya hangas mala cimaadha. Waan na akkuma warri keenya jee bakka horiin bakka loon hin oolin irraa maali faltii barbaaduun hin jiru. Faltiin hin argamu bakka horiin hin oolin. So bakka fedhinnaan tantee xiyyeeffatiin bakka fedhinnaan tantee keessa deemtee immersive taatee waan si barbaachisaa waan sirraa barbaachisaa ittiin baratanitti bakka guddoo gahuu oolmayni kan kee bakka guddoo si geessu oolmaya keetiitu torbaan kan kee murteessa oolmaya kan keetiitu ji'a kan kee murteessa oolmaya keetiitu uggaalee kan kee murteessa waan ta'eef obboleeyyan kiyya oolmaya keessa irratti xiyyeeffadhaa. So desire ati waan barbaadu saniif qabdu hangam takka guddaadha if gaafadhu. Pointiin sadaffaadha warroonni guddatan akka waliigalatti akka addunyaatti maali kwaalitiin isaanii amma kwaalitii warroota guyyaa isaanii injifatanii oolan haasawaa jiru. Warroonni guyyaa isaanii injifatanii oolan irreedduun isaanii taayimii isaanii properly fayyadaman yeroo isaanii properly fayyadaman waan isaan barbaachisaa yeroo isaanii sanirratti godhan haalan isin ajaa'iba by the way daqiiqan isaan waste godhan hin jirtu resourcein isaan waste godhan hin jirtu warroonni yeroo dheertuu guddatanii yookaan yeroo guddaa yeroo hedduu guddatan kun hundinuu bira dheeyxanii yoo laaltan warroota namaa wajjin taa'ee even haasa'uudhaaf yeroo hin qabne maaliif yeroon isaanii hundinuu shalagameet sa'a kanarraa hanga sa'a kanaa kanan godha sa'a kanarraa hanga sa'a kanaa kanan godha sa'a kanarraa hanga sa'a kanaa kanan godha jaaniititi karoora isaanii sanirratti maal ta'anii jalatti bulanii karoora isaanii sanirratti kaampaanii isaanii karaa saniin hooggananii jiruu maatii isaanii karaa saniin hooggananii vaakeeshina isaanii karaa saniin hooggananii galii isaanii karaa saniin hoogganan. They know how to manage their time, their resources. Qabeenya qaban qabeenya jechuun yeroon tante maalleeni kan kee ilmaan kan kee maatiin tante dalagaan tante kun hundinuu qabeenya kan kee san yooni fi manage godhuu hin beekne at the end of the day maalleeni sun kan kee ta'uu dhiisuun mala you don't know. So irreedduun keenya yooni surprise taanuuf nama wajjin shariika taanii jalqabneetiti namichi sun waan tokko nurra dalagee shariikummaa san kee a lot of history seenaa ajaa'ibaa seenaa adda addaatiin beekan. warroota waliin dalaguu wajjin warroota waliin dalaguudhaaf umaa rakkin hin jiru waliin jee waliin dalagaa jalqabee saniin booda tokko irratti shaaxira dalagee kaan dalagaa keessaa baasee you have no idea. Well atillee wanni kasii sirra gahee jira jeetiin yaada yoo sirra gahuu baate sirra gaha. Yoo maaliin goone yooni fi taayimii tante properly managing goone qabeenya kan kee properly managing goone. Honestly oguni fi warroota gurguddatan kana laaltan warroota makiinaa gurguddoo godhan jechuun dalagan kana laaltan televiziyoon irraa man takkaa Tesla yookaan Lamborghini televiziyoon irratti maastaawoqiyaan dalagamuuf agartanii ni beektanii ni gaafataman abbootiin qabeenyaa isa isiniin kun maaliif promotiona hin daleessisne televiziyoon irratti ennaan warroonni nuti target groupiin nuti
makiinaalee tana oomishnuuf bari warra televiziyoona ilaaluudhaaf yeroo qabu miti. They don't have time. So televiziyoona eenyutu ilaala jechuudha. Hara biraatiin barbaadee qubanutti ilaala jiranii jechuun ati dalagaa waan hin qabneef waan miliyeenarummaa keessa hin jirreef yookaan waan goolii hin qabneef jiru keessatti karoora hin qabneef teessee televiziyoona ilaaltaadha. Teessee fiilima ilaaltaadha. Teessee sooshaal miidiyaa irratti yeroo guddaan. Well kana wanni isaan jaan yeroo hedduu. So yoon fi guddachuu kan barbaadu taate warroonni guddatan maal godhan? Warroonni guddatan yeroo dheertuu televiziyoona ilaalan. Yoon fi televiziyoonni mana isaanii jiraati. Leen jiruu most of the time. Bill Gates televiziyoonni mana keenya jiru jaa. Hundi isaanii televiziyoonni mana keenya jiru masiin jaa. So guddachuu barbaadde taaneen guyyaa hankee waan guyyaa hankee keessatti ati gootutu walirratti ida'amee eenyummaa tante taboruusii kana yoo kan ta'u taate so maal godhaa jirtaati yeroo tante akkamitti fayyadamaa jirtaan ni murteessa yeroo tante tan irra fayyadamtuutu boruu kan kee walitti ida'ee eenyummaa tante tan boruu fidaa waan ta'eef jechuudha. Pointiin itti aantu egaa pointii sana dubbanneen booda pointiin itti aantu maal akka ta'e ni beektanii namni guyyaa isaa injifatee jiraate jechuun self awareness qabaachuudha. Self awareness jechuun maal jechuudha? Su'aad bakka tamitti dadhabina qabdii su'aad bakka tamitti cimina qabdi je'ee su'aad waa'ee su'aad beekuu jechuudha. Self awareness. Hundi keenya baay'ee sagalee keessaa hin dhaggeeffannu. Sagalee nu keessaa ol baatu, sagalee nu keessaa no ati waan kana barsirritti godhaa hin jirtu. Akkasiin godin akkasi jechuun self awareness jechuun baay'ee irreedduun keenya self awarenessiin kan dhufu yoo ifi wajjin teessee yeroo dheertuu haasofte. Irreedduun keenya self awarenessiin maaliif akka nuun dhufinni beeytanii? Self awareness dafuu bakka kennaa hin jiru if beekuudhaaf if baruudhaaf if navigate godhuudhaaf yeroo hedduu nama waa'ee namaa haasawin I don't know maaliif akka waa'ee namaa haasawuu jaalannu naaf hin galwan namni sun biizinasa kiyyaa miti I don't care namni waa'ee kiyyaa haasawaa haa oolu uma dantaasaati ani dantaanti ya jiruutiyyaatu yoonii fi rakkadhee jiruutiyya yoonii fi natti bal'attes jiruutiyya baay'ee yoonii fi rakkattan yoonii fi waan mana yaalaa deemtanii dhabdan namni isin kennu ni jira yoonii fi rakkatte namni maallaqa hodhu jeesii kennu hin jiru obboleessa kee namarraa hin dalagin ifirraa dalagi so if beeki dadhabina kan kee beeki cimina kan kee beeki dadhabina kan keessan irratti waan dadhabina kan keessan compensate si godhaa yookaan si jijjiiraa yookaan si dabalaa yookaan dadhabina kan kee bakka buusu waan bakka buusu barbaadi kitaaba bakka sanitti dadhabina kan kee irratti dubbisuu qabdu dubbisi viidiyoo dadhabina kan keessan irratti si barbaachisu laali daqiiqaa kudhan guyyaa kan kee keessatti daqiiqaa kudhan daqiiqaa diidamtaa iti warroota si gorsuu danda'a warroota akka dadhabina ati qabduu san qabanirraa hubadhu taa'iti maaliif dadhabinni kan kee qofaa miti nuti amma akkamitti ilaalla kuni dadhabina kiyya qofa jennee ilaalla no dadhabina nama hundaati pointiin ati ittiin amma cinqamaa jirtu tun baay'ee kaleessa dadhabina kiyya turti wani narraan tanaan isiniif dhufee isiniif haasa'uuf dadhabina kiyya sanirraa baradheetiin dadhabina kiyya san kara ciminaa jijjiirradhee taa'ee isinii wajjin haasa'aa jira so dadhabina kan kee beeki akkasumatti strengthii kan kee yookaan cimina kan kee beeki paartii tamitti cimtuudhaan waan hin jee hangam takkan godha dalagaa takka gonfatti ka'ee hangamitti muradhee itti ciccichee dalagaa decide beeki if saniin booda dadhabina kan keessan namoota si gargaaran akka dadhabina kan keessan sirraa hafuuf namoota si gargaaran namoota dadhabina kan kees cimina isaa qaban isaan bira ooli so dadhabina kan keessatti dalagi strengthii kan kee immoo multiply godhadhu aware tahi waa'ee kan keetii nama akkam akka taate if beeki anintu nama akkanaati jee ifirratti khatabiitii nama san improve godhuuf yookaan fooyyeessuudhaaf ifirratti dalagi pointiin si barbaachisu tanneen waan taateef pointiin mayyiidha maal akka ta'e ni beektanii hundi keenya hogguun fi jiraannu ganama keessatti hogguun fi lafaa kaatu sun haalan jiru tanteetii fi guyyaa kan kee spoil godhaa yookaan guyyaa kan kee bareecha so ganama hogguun fi lafaa kaatu sa'a meeqatti irraa kaata hogguu lafaa kaate sa'aantitti fiidetuma kaatee uffattee fuula kan kee dhiqattee kan salaataawwan salaane kan maaluun goone kan deemtu taate guyyaan kan deemu gara bittee oola so ganama yooni fi sa'aan tante saanatti kaatu sa'a takka taate maybe sa'a daqiiqa 30 dubarra dafiti kha'iiti waan gootu kaatees tasgabbiidhaan salaata kan kee salaattee fuula kan kee gaarii dhiqattee ilkee tantee suwaakkattee bareeddee miidhagdee tasgabbiidhaan karoora kan kee guyyaa baafattee I don't know yooni fi ispoortii dalaguu qabaate ispoortii daleede so Oromoon ganammee jetteetitti keessattuu warri keenya qonnaan bulaan arraan tana bar ganammeedhaan qabaa jaan which means namni ganamaan ka'uu qabaadha namni karaa dheeraa deemu ganama isaa bareecheet ganama isaa dalaga seenee guyyaa isaa arlii fixee yoo galuun qabaate yookaan yoo taa'ullee qabaate
gattaa jechuudha malee ganama sa'a rafuun qabne raftee ganama sa'a namni dalagee raftee ati sa'a namni oomishee barakaan khajirtu bariisaa keessa ganama keessa so ganama kan kee khaatee bareechitee tasgabbooyitee qophooyitee wama dalagaa dalaguudhaaf deemtu even yooni fi barataa taate barnoota kan keetirratti early khaw yooni fi nama whatever jechuun nama hojii hojjetu nama hojii mootummaa hojjetu yookaan nama hojii dhuunfaasaa hojjetu early khawun ustaniituma kuma khaataniin mataa keessan faaggeessisanii yookaan osuma jechuun jiruu teessan tasgabbeessinaa ganama keessan tasgabbeessinaan guyyaan keessan tasgabbaayaa ta'uu danda'a jechuudha so pointiilee tan akka gaariitti irra deebitanii ilaaltanii irraa fayyadamtanii namaafillee share godhuudha qabdan irra hedduun keenya jiruun teenya usneetuma jiraanna jechuun akkuma feenetti lafaa kaana akkuma feenetti fiinaa akkuma feenetti uffannaa akkuma feenetti usneetuma akkanuma kana faa jechaa manaa fiinaa so kana dhaabuudha qabna plaanan lafaa kaanee daqiiqaa muraasa takka arlii kaanee bareennee bareeffannee uffannee boonnee uffannee uffata keenya tokko sannee innaa saffisaa keessa innaa ganama kan kee maaneej garuu dadhabee keessa maal akka gootu ni beektaa uffanni kan kee suntuuree akkatti afaan horiitii bahee fakkaata ati dalagaadhaaf achi nama gurguddaatus eega so be serious so anyways uffanna irratti arraan haasa'u yeroo biraatiin haasa'a garuu isin waaf tuttuquu fi namni if jaalatu namni guyyaa isaa injifatee jira ooluuf barbaadu akkanatti haala bareedaadhaan guyyaa isaa oolu dhaqaba je'eetiin amanaa guyyaa gaarii akkasiniif ta'u abdiin qabaa guyyaa gaarii isiniif hawwaa asirratti isiniif dhaabaa viidiyoo tanarraa akka gaariitti akka fayyadamtan abdiin qabaa viidiyoo tana garuu nama hedduu bira geessuudha qabdan jeetiin amanaa nama fayyadu jettee yoo amante share godhi akkasumatti waan viidiyoo tanarraa baratte immoo koomentii jedhamu haayaa isin jaalannaa horaa bulaa